Tole goota keenya. Haa ta'u amma na dabarsi. Yoon si dabarsuu baadhe maal fidda? Humna isa kamiin qabaan maal gadi fida? Gaafa akka leencaa si taphachiisaa ture sana har'a waan waa'ee dhabduun fakkaatu turte. Yoo mana akka leencaa ta'e immoo guyyaa gaafa urjiidhaa fi yoomiin wal lolaa turanii urjiirran gorreeti. Isa maaliif akkan akkas godhe sitti himeen ture? Yoomis yoo ta'e immoo wanta tokko iyyuu hin gooneen. Silaa immoo maal abbaa kee gochuudhaaf yaaddee turte? Tolee amma na dabarsi. Maal yeroo kudhan irra deddeebitee na dabarsi jedhe. Yoon si dabarsuu baadhe maal fidda? Yoo kan ta'e na beektaa? Nan beeka. Nan beektu. Utuu na beektee onnee kee akka gaaraatti akkasittiin gurguddistu turte. Tole. Yoon si gaddisiiseef dhiifama. Onnee kee mashee kanaa fidaa? Inni xiqqaabaa ganna dhiisaa jettee mucaa rakkisaa turte. Moo shamarran fuulduratti dhiirummaa kee agarsiisuuf jetteete. Lammaffaatti deebita ta'ee jennaan gatii kee argadhu. Bookee wayi. Yeroo darbee isa deemtaniitu waan kilaasii ooltan. Akka waliin turre akkamitti balte? Xiqqaatus nan yaada bar. Namni guyyaa tokko daree oolee hin beekne sababa malee yeroo oolu sanuu lama taatanii waanan tilmaamuu dadhabe isinitti fakkaata? Ani kanan jedhu eenyutu kufe? Milkiitu kufe. Maaltu isin kolfisiisa? Firiin akka milkiin kufu natti himtee turte. Wantichi dhugaa ta'uu isaatu na ajaa'ibeeti. Akka inni kufu tilmaamtee turte? Eeyyee akka inni jedhe afaan guutee jechuu baadhus milkii fi jiituun akka isaan lakkoofsa guutuuf achi ta'an nan beekan ture. Timiin ture. Jiituun mataan ishee gargaarsa yoomiitiin kan ishee marsaattaa nutti darbite. Gargaarsa yoomiitiin? Eeyyeeni marsichi yoo gaaffiin si tulfaate yookiin yoo deebisuu dadhabde carraa bilbilaa bilbiltee gaafachuu qaba ture. Sana booda isheenis yoomiitti bilbiltee yoomiinis deebiseef. Sababa kanaan kan ishee marsaattaa nutti darbite. Malee tarii milkiin darbee isheen immoo kufuu dandeessi ture. Yoomiin baay'ee nama qulqulluu ta'ee fi nama jaalalaati. Qorqalbii nama cabsa bar. Inni qaawwa ishee duuchuuf olii gad kaata. Isheetti immoo homaa tokkotti hin fakkaatu. Yeroo kanatti namoonni isaarraa jaallate jechuun kan akka yoomiiti. Ofirraallee na dhiibaa hirtedhee takka abdii ittiin kutatu. Na tuffattee hamilee koo cabsiteedhee yeroo isheen rakkattetti illee biraan hafu. Jaalalli dhugaan bara kana hin jiru warra jedhaniif yaada isaanii akka jijjiirrataniif goonni jaalalaa akka yoomii akka jirutti agarsiisudha. Deebii tokko malee jaallachuun abdii tokko malee hamma dhumaatti jaalalatti cichuun yoo yoomii ta'e malee eenyutu akkas gochuu danda'a. Wal dorgommiin akkam ture? Baay'ee bareedaa ture. Innumayyuu gaaffii tokko gargaarsa keetiin hin deebisi. Gargaarsa keetiin? Eeyyee. Akkamitti? Dhukkuba kaanserii seelallii jedhamee beekamu biyyoota akkamii keessatti akka baay'inaan argamuu fi biyyoota akkamii keessatti immoo akka xiqqeenyaan argamu yeroo natti himte sana yaadatta? Eeyyee. Har'a gaaffii ta'e wal dorgommii irra dhufe. Dhugaa itti moo? Dhugaa. Waan ajaa'ibaati. Baay'ee malee. Aniyyuu na ajaa'ibaan deebise. Akkas taanaan ani nama oolmaa keetiifi jechuudha. Sirriitti na galateeffachuu qabda. Otoo dubbannu kan hin gammee wajjin wal baruu yaada sana dhiyeessee ammas yaadicha. Kanaafuu yeroo lammaffaafaa bilbiluuf ammas laa kanaaf feera. Tulitti nima. Amma garuu dorgommii marsaa afuraffaa waan dhiyaateef gara kutaa koo deemeen qophaa'a.
Tole haa ta'u. Deemi. Garuu gammeetti muu dagatii. Tolleettani ma jedheera bara. Dorgommiin keenya marsaa arfaffaa kunoo har'as ifatti eegalee jira. Seera dorgommii keenyaa immoo yeroo darbe keessatti ilaalleerra. Har'a immoo irra deebi'ee si yaadachiisuudhaaf marsaa kana keessatti bilbila bilbilachuun tasumaa hin danda'amu. Deeggarsi barattootaa immoo akkuma jirtu ta'ee jechuudha. Kanaaf namni gaafiin itti ulfaate yookaan morkataan keenya gaafiin isinitti ulfaate carraa gaafichi filannootti isiniif akka jijjiiramu gaafachuu dandeessu. Ifadha? Baay'ee gaariidha. Morkattoota keenyaaf carraa gaarii hawwaa kallattumaan gara gaafii keenyaatti ceenaa jechuudha. Jiitu sirraa eegalla. Qophooftee? Gaafichis akkas jedha. Namichi yeroo jalqabaatiif televezyiinii kalaqe eenyu jedhama? Namni yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqe eenyudha? Namichi yeroo jalqabaaf raadaarii kalaqe Filiyoo Taayilariidha. Likki miti. Inni yeroo jalqabaaf TV kalaqe. Edaa akkasii. Jiitu ariifadhu malee yeroon kee dhumaa jira. Filiyoo Taayilariidha. Sirriitti deebisteetti. Eeyyeen namichi yeroo jalqabaatiif televezyiinii kalaqee Filiyoo Taayilar jedhama. Amma kallattumaan gara hireetti dabarra. Hodolli Awustiraaliyaa keessatti argamu maqaan isaa maal jedhama? Taasmaaniyaa. Sirriitti deebisteetti Taanzaaniyaa jedhama. Haamila kennaafi. Kallattumaan gaafii keenya itti aanuuf immoo gara gumiitti dabarra. Gaafichis akkas jedha. Addunyaa kanarraa Akkam Saamsoon? Nagaa. Maali maal taati? Maa qophaa keetis? Namoota akka kee waan isaan hin galchine keessa galan isaaniin bakka addana ta'aa jira. Sin jeeqe moo? Eeyyee. Tu dandeessee deemtee natti ture. Yoo xiqqaate maaliif akka dhufe illee nan gaafattu? Namoota waan na barbaachisuuf na barbaadanii fi waan na barbaachifnee na barbaadan akkasitti ilaalee hin beeku. Ani kam jalatti ramadame? Warra gatii qabu. Deeman masi. Saamsoon, waa'ee kee waan baay'ee dhagaheera. Akka kanaatti natti dubbachuu keetti sitti hin qabamne. Inumaayyuu akka kanatti akkanatti taasifte tilmaameen ture. Erga waa'ee koo waan baay'ee dhageessetta ta'eeti nama akkamii akkan ta'e hubachuu sitti ulfaata. Kana caalaa dubbatta ta'ee jennaan yookiin ilkaan kee yookiin ija keensi keessaa balleessa. Ani kan hin dhufeef hojii wayiitiif. Namicha bakka biraa lafa deemtu hin qabdu ati? Qaba. Garuu tooraan salphistu akkasitti si dhaggeeffachuu hojii guddaa tokko waan hin fidee dhufeef kan na hojjettu wayi. Hin barbaadu. Dhugaa moo? Amma sii kaffalamu sotoo beekteem? Hin barbaaduun siin jedheem namicha. Tu waan biraa keessan galiin akka hidheem. Tole. Kan kollee haafu. Tu hojii kan hojjetteetti ta'e maallaqa hagamii akkasii kaffalamu beektaa garuu. Sisitti moo? Hojii akkamii? Dorgomtoonni keenya gaafiiwwan sadii gaafataman sirriitti deebisaniiru. Kana jechuun immoo gaafiin marsaa kanaa cimaa ta'eetoo jiru kana deebisuun isaanii gaafiiwwan kana sirriitti deebisuun isaanii cimina isaanii mul'isa jechuudha. Amma kallattumaan gara giiftiitti dabarra. Giiftii gaafichis akkas jedha. Maayila tokko
gara kiiloomeetiraatti yookaan inchiitti meeqa ta'a? Maayilli tokko inchiidhaan 63,360 yoo ta'u, kiiloomeetiraan immoo 1.609 ta'a. Sirriitti deebisteetti harka rukutaafi. Gaaffii keenya taanuun amma kallattumaan gara gumiitti dabarra jechuudha. Gumii sirriitti na dhaggeeffadhu. Gaafichi akkas jedha. Hoogganaan Biriteen guddittii Iskaandooviyaa fi Raashiyaadhaan alatti ardii Awurooppaa yookaan guutummaa Awurooppaa bulchaa ture eenyu jedhama? Lammummaan isaa'oo lammii biyya kamiiti? Bara hagamii hanga hangamitti jiraate? Kun baay'ee salphaadha. Amma salphaa fi cimaa ta'uu sanatti otoo hin taane gaaffii gaafatamte callisiitii deebisi. Maqaan isaa Naapooliyoo Boonapaartee jedhama. Lammii Faransaayii fi nama Faransaayii bulchaa turedha. Kan inni jiraates bara 1769 haga 1821tti. Deebiseera. Jalqaba irratti amma micciitii eeguu akka dandeessuu fi amma immoo amanamaa akka taate baruu qaba. Kanaaf yaaddeen. Yala. Hojichi xiqqoo ulfaataa waan ta'eef amanamummaa guddaadhaan hojjechuu qabna. Kanaaf yaaddeen siin jedheera bara. Akka qilleensi illee nu gidduu galuu hin dandeenyetti icciitii isaa eegnee hojjenna. Itti amantaa? Sirriitti malee. Dhibbaa dhibba natti amanuu dandeessa. Namni waa tokko iccitiidha jedhee natti himee jennaan nama kan biraatti deebisee himuu mitiifi ofii kootiyyuu deebisee hima. Ofii keetti himuu dhiisuu keellee nan qulqulleeffadha. Akka barbaadetti qulqulleeffachuu dandeessa. Maalidha kun? Biizines kaardiidha. Lakkoofsa kanaan naa bilbile. Tole, siifan bilbila. Obboleettii akka dhukkubu dhagaheera. Ani immoo dooktarii. Kanaaf ishee wal'aansisuudhaaf yeroo garaagaraatti maallaqa amma baaftu. Ani maaliif hin siin wal'aanu? Dooktar Eebbaan jedhama. Dooktar Eebbaa. Egaan morkattoonni keenya gaaffiiwwan ja'a gaafataman keessaa sirnaan deebisaniiru. Gaaffii torbaffaa adda baasuudhaaf gaafataman keessaas hireen gumii fi giiftiin sirriitti deebisaniiru. Amma kan hafe jiituudha jechuudha. Jiituun gaaffii gaafatamte yoo deebiste gara gaaffii 8ffaatti dabarra jechuudha. Yoo hin deebisne ta'e immoo miira nama gaddisiisuun ishiis gaggeessinee gara marsaa itti aanu yookaan marsaa xumuraatti kan darbinu ta'a jechuudha. Egaan amma kallattumaan gara xumura gaaffichaatti darbina. Jiitu sirriitti nan dhaggeeffadhu. Gaaffichis akkas jedha. Saayintistiin yeroo jalqabaatiif biiftuun handhuura ruufaa walakkaatti argamti. Dacheen immoo biiftuutti naannofti jedhee eenyu? Yookiin immoo tiyoorii heliyoosentirik jedhamuun beekamu kan argate eenyudha? Innis lammii biyya kamiiti? Jiitu yeroon kee deemaa jira. Gaafficha hin beektu yoo ta'e barattoota keessaa deeggarsa gaafachuu dandeessa. Yookiin ammoo gaaffichi akka filannootti siif jijjiiramuuf gaafatachuu dandeessa. Tole, filannootti naaf haa jijjiiramu. Baay'ee gaariidha. Gaaffichis gara filannootti yoo deebi'u saayintistiin yeroo jalqabaatiif biiftuun ruufa gidduutti argamti. Dachee fi pilaaneetonni biroon immoo biiftuutti naanna'u jedhee eenyu kan jedhudha. Innis immoo lammii biyya kamiiti kan jedhudha. Gara filannoo isaatti sii dhufaa sirriitti na dhaggeeffadhu. A. Galiiliyoo Galiilee lammii biyya Xaaliyaaniiti. B. Koopernikoos lammii Poolaand. C. Aristootil Giriik. D. Chaarlis Darwin lammii
Ingiliis. Yaadadhe Koppariinkoos lammii Poolaand. Nan gaddachiitu. Deebisuu hin dandeenye. Maaliif Koppariinkoos miti? Deebiin isaa haa ta'a. Innis Galiiliyoo Galiilee lammii biyya Xaaliyaaniiti. Egaan dorgommiin keenya marsaa ja'affaa irratti xumurama jedhamee kan yaadamaa ture amma haala barnoota idilee irrattis dhiibbaa qabaachaa waan dhufeef marsaa ja'affaa fi marsaa shanaffaa iddoo tokkotti walitti qabuudhaan guyyaa 15 booda kan itti fufu ta'a jechuudha. Hangasittiyyuu morkattoota keenya gumii hiree fi giiftiidhaan carraa gaarii isiniif hawwaa dorgommii keenya marsaa taanutiin walitti deebina. Torban gaarii. Jitu maal taate? Maal si galchi? Akkas taatee osoo si argu akkamitti nan galchu? Ati eenyu waan taateef waa'ee si galcha? Moo akka inni eegduuf si qacaran? Maal hojjetu? Ani akkas hin yaadne. Achi narraa deemi. Haala akka kanaatiin innaan tuqtuuti inni mallis hin sururu. Maalis ta'uu bare gaaffiif deebii dorgommii irratti si gargaareera miti? Na gargaaruun kee gatii maal qaba? Ammas kufeera. Yoon kufuu baadhiyoo marsaa tokkoffaa irratti waan na gargaarteef qofa ishiin argadha jettee yaadde? Natti ishiin argadha jettee yaadde? Dubbadhu kaa. Lakkee akkas hin yaadne. Osoo yaaduu baattee si fayya. Ani jiitu yoomillee kan kee ta'uu hin danda'u. Yeroo kosii irraa nyaattee kosii kana keessa jiraattu dhiisiiti. Yeroo waa'een kee lallabamu baalaaf muka waa'ee kee odeessu sanayyuu kan kee hin taane. Kosii yoomillee ani kan kee ta'uu hin danda'u. Gita kee barbaaddadhu. Maal taate? Maal siin jette? Kootu kusiin jedhe naan jedhe maal? Maal? Dhimma ishii keessa akka hin ba'u. Akka namummaa keessaa ba'e. Gonkumaa akkan ishiin madaalle. Kosii keessa bulu akkan ta'e natti himte. Waan fe'ee yoo ta'e akkan ishiin madaalle. Ishii tuquudhaafis akkan hin malle natti himte Saamsoon. Waan baay'eedhaan jette Saamsoon. Niis jabaadha. Sitti beektuudha Saamsoon. Dorgommii kana ishii gargaara. Ishii dhuunfachuu akka hin dandeenye sitti beektuudha. Dhaga'uu didee malee sitti beektuudha.
Laaqana gaarii ture. Guddaa galatooma. Hireen kaabatti dha jechuu keeti isheetu hojjete. Shakkisiisamoo. Waa'ee kee waan tokko baruuf jedheetan kan inni irra deddeebiidhaaf sarakkiseef. Lakkinaan dhiphisne. Yeroo darbees immoo dhufuuf hin ture. Garuu rakkoon humna ol ta'e waan na mudateef hin hafe. Eeyyeen hireen natti himteetti. Amma akkami nagaa keeti? Amma nagaadha. Hiree ati gara kutaa keetti deemisee waliin haasofna. Dhugaa kooti. Haasaa dhiirotaan wal qabatu haasofna waan ta'eef ati deemitii gaafiif deebii marsaa taa'aniif qophaa'e. Tole, haasaa. Inka qaqqaanee hin gamne. Waa'ee kee waan tokko baruuf jedheetan akka wajjin taphannuuf hin si affeera. Tole, homaa rakkoo hin qabu. Egaa akkuma beekamutti gaafatamummaan Hireen harka jira. Kanaafuu namoota naannoo ishee jiran sirriitti baruu qaba. Keessumattuu immoo namoota akka ishee waliin jiran sirriitti beekuu qaba. Amaanaa beekaa sirriitti galmaan ga'uudhaaf jechuudha. Wanti jechaa jiru sii galanatti fakkaata. Eeyyeenaaf gala. Hireen jaalattaa? Eeyyee, sirriitti malee. Hammam? Jechuun koo hammam jaalattaan siin jedhe? Waan si ajaa'ibu hin beeku. Maaliif? Yaadiyyuu hin beeku. Humna hin qabu tuun wakkatiin guutummaa jireenya koo ishee filadhee ishee jaallachuu irraan kan hafe. Ammam akkan ishee jaalladhu yaadee hin beeku. Inumaayyuu immoo akkasitti yaaduu yoo eegale jaalallitu hin taane faayidaatu natti mul'ata. Jaalalli immoo miira malee tilmaama miti. Ogeessa ilmaati. Dubbis hin beekta. Lakki dubbiillee hin beeku. Kana caalamu? Wanti ati haasofte dhugaadha. Dhugaan immoo gaafa haasoftu dhugaa waan ta'eef karaa mataa isaarra si qajeelcha. Hiree har'a yookiin boruuf miti kanan ishee jaalladhu. Umurii koo guutuu jireenya dachee kanarra jiraadhu guutuu ishee waliin jiraachuudha kanan barbaadu. Kun immoo dhugaa kooti dooktar. Itti amantaa? Amma maal akka na hawwu beektaa? Maal hawwite? Utuu keessi koo akka konkolaataa yookiin meeshaa elektirooniksii biraa ta'ee diigesitti agarsiisuu dandeetii baay'ee natti tola ture. Silaati ishee malee waan biraa keessatti na agartu turte. Amman sitti himuun olitti ishee jaalladha. Miira koon ol jechuudha. Ishee dhabuu mitiitii sekoondii fiyyuu ishee irraa adda ba'uu hin danda'u. Umurii koo guutuu kolfa koo kennee fi gadda ishee moo fudhadhee gammachuu ishee ilaalaatuun jiraadhee baay'ee nawa. Giiftii hoo? Maal? Akka ishee jaallattus dhagayeera. Ishee waan na jaallattuuf inni itti gaafatamummaa isaa fudhachuu hin danda'u. Na jaallachaa ooltee buluu dandeessi. Garuu miirri koos onneen koos wanti hundumti kooyyuu kan jiru hiree biradha. Ani wanti naaf hin galle tokko jira. Maalidha? Maaliin isaan tuqxeetudha warri qaxaleen kun akkasitti kan siin booji'amanii? Yeroo baay'ee sin gaafadha jedheen dagadha. Maal ture? Barattoota yeroo wal dorgommii irratti kufan maaliif deemtee jajjabeessita? Na gaddisiisu. Hundi keenya kan manaa baaneef dorgommii kana irratti hirmaachuuf osoo hin taane kaayyoon keenya tokkoof tokko dorgommii kana injifachuufi. Dorgommii kana injifachuuf baanee wantoota xixiqqoo yeroo gufannee hafnu baay'ee na gaddisiisa. Kanaaf jedheeni. Qajeelfamoota atileetotaa keessaa kanan baay'een jaallanne maal akka ta'e beektaa? Maalidha? Fiigicha gufachiisaa. Osoo nuti nama dorgommii kana qopheessu ta'eeti jalqaba irratti dorgommiin jijjiiruu yoo jiraate isa kana ture. Hoo, dhugaa keetii? Jechuun ammuma kanatti moo? Of course, akkamitti dorgommii gufachiisaa jedhamee amma kanatti yaadamee qophaa'a. Warreen kaayyoo kooti jedhanii itti cichanii ganamaaf galgala hojjetan bar kan isaan gufatanii hafan sababa mukicha kanaatiif. Maqaamti isaayyuu baay'ee nama jibbisiisu gufachiisaa. Garuu dorgommiin kan keenya gufachiisaan turre. Hundumtuu kan inni gufee
Dogoggora isaa fi dadhabina isaa baruu dhabuun malee. Akkaataa isaatu garaagara malee wal dorgommii hundumaa keessa gufichi jira. Yaaddeettaa dorgomtoota hundumaa kan isaan iddoo tokkotti walitti qabaniif maaliif akka ta'e beektaa? Gufuunis injifachuunis jira jedhaniitu. Garuu immoo dhugaa isaaniiti bara. Gufuun sun namoota baay'ee abjuu isaanii irraa sakaaleera bara. Namni tokko bakka tokko ga'uu yaadee bakka yaade sana yeroo hanqatu namatti ulfaatu anaan baay'ee na cabsa. Osoo si ta'e maaltu akka nutti dhaga'amu yaaddeettaa? Dhugumaan taanaan kun waan baay'ee ulfaatudha. Akkasitti hin fakkaatu? Obboleettiin kee akkamii jijjiirama qabdi? Amma maal jettu? Mana yaadaatii baatee manatti galte. Wanta si gargaaru yoo jiraate anatti himachuu dandeessa. Homtuu hin jiru. Tuwaa tokko na gargaartee garuu natti tola. Maalidha? Miira yoomii hubadhu. Maaliif garuu namni hunduu waa'ee yoom irratti na hubachuu dadhabe? Otoo akkasitti qoor qalbii isaa cabsitu akkamitti si hubanna? Yoo narraa cituu baate an maal gochuun danda'a? Kana waan gaarii hin goone. Nama gaaffiif deebii irratti akkasitti si gargaare qooda galateeffachuu ni qabdu akkasitti hin jettaanne? Dorgommichas yoo ta'e kufeera. Yoo ta'e inni amma danda'u marsaa tokko si dabarseera. Balleessaa keetiif itti gaafatamummaa kan qabaachuu qabu isa ture? Waan fedhe haa ta'u ani yoomiin barbaadu. Kanuma. Kun bar waa'ee miiraati maaliif siif hin galu Saamsoon? Yoo ta'e iyyuu akka nama barate tokkotti ogummaadhaan itti muusuu irra ture malee jechoota nama ta'uu ofiiyyuu nama shakkisiisan ittiin jechuun sirraan ture. Ani jechatti isaan jettee irra deebi'ee jechuu mitiitii irra deebi'ee yaaduu iyyuu hin danda'u. Nama oolmaa namaaf oolee mitiitii diina ofiitiin iyyuu akka jechuun namatti ulfaata. Aareen ture. Yeroo sana dorgommii kufee osoo deemaa jiru wal argine. Aaree waan hin tureef akkas godhe. Dabalataan immoo gochi inni gochaa ture akka nuuf ta'u nan goone. Yoon si aarsee dhiifama. Anaan miti dhiifama kan gaafachuu qabdu. Otoo anaan akkas jetteellee ladda kee dheetan quufa kee kana biyyee nyaachisan. Eenyudhaan irree? Yoomiin dhiifama gaafachuu qabda. Anatu dhaqiisa dhiifama gaafata? Waan an jedhu dhuguma yoo na dhageessa ta'ee fi na kabajjate yoomii deemtee dhiifama gaafachuu qabda. Isayyuu jechuun natti jette waan dhiifama namaa goosiisuun xiqqoo isheen tasgabba'aa jedhee yaadeen hin jiru. Otoo dubbannu. Dooktarii Eebbaan laaqanaaf akka gammee malatti hafeere. Sitti nimni himte? Rakki natti himu. Waa'ee maali haasa'an? Maal akka haasa'an hin beeku. Akkamitti hin beektu? Akka hin dhageenyeef gara kutaa kee deemnaan jedhan. Maal akka haasa'an hin beeku. Tarii dhimma dhiirota qofa ilaallatu haasa'an ta'a akka. Dhugaa kooti bara maaltu si kolfisiisa? Homa callisee mana ajaa'ibeeti. Edaa dhiironnis waan haasa'an qabu jechuudha. Kanan jedhu akka gammee laaqanaaf manatti affeertan gifti timteetta? Eeyyee. Maaliif itti himta hiree? Suma ishee yeroo hundumaa xiqqinaan qabattee waan hawwii isheetii sana kana jettee natti himtuuf. Anis xiqqii keessa galee nutti himu. Maali? Rakkootu jira moo? Rakkoon qabu. Maaliif na gaafatteeri? Akkasumaan callisee. Adeemu.
Firiin tekstii kamii siif kennite? Tekstii maali? Tekstii akkamiiti? Edaa firiin akka jirraadhaa fi waan hiree walii barreessanitti naa barreessitee naa ergitee turte. Akkamittiin dagatta giifti? Baay'een si yaade bareedduu koo. Kana jiraata akka sedhin isheen maal jettii laata? Anis baay'ee si yaadeera. Amma qofaa koo mana jira. Maaliif hin dhuftu? Dhufee galaana jaalalaa waliin daakne sana. Nadhii dammaa waliin namni sana irraan deebinu. Akkasis waliin jettaniitu sin. Natti tola bareedaa koo. Uffannaa ati jaallattu bijaamaa uffadheetan si eega. Maaloo jirraa munaa dhaggeeffadhaa. Tole bareedduu koo. Edaa kalaqa kootiif hojii firiitiif hireen jirraa manatti beellamtee turte. Waaw! Waan isheen hiree jedhan kun jettu naa dhaggeeffadha. Edaa jaalala akkasitti minyaa. Tole isheen akkas jetteen inni yoo maal jedha laata? Jaalalli suma mataa keetiif kan waliin dhandhamachaa jirru kan. Maaloo adaraa waan garaa kee gootee deemtee lafa garaa kee keessee amma waan akkasiif hin galle taata. Yaa jirra duruma yoo akkas dubbattamoo atis nama salphaa miti naan taphattee bara pepepepe sitti nafne. Edaa hireenis waan akka kanaa gootee turte. Salphoo duwwaan kun. Amma dhuguma hiree tokko kana jedha. Kunoo kan biraas. Dhiirri akka keetii na mudatee hin beeku. Addeetta. Ati immoo kan isaanuuf dubbisi maaloo. Anis miira akka kanaa durba biraarraa nan argadha jedhee yaadee hin beeku. Baguman gurbachii sanarraa si fudhadhee. Yeroon si waliin dabarsaa jiru kana yeroon argu guyyoonni isa waliin dabarsisuun na gaddisiisu. Kanarra immoo suuraa kanaan dura sana walitti qabeetan ishee maraachaan. Eessa abbaa keessanitti na jalaa baatu. Amma kana gammeedhaaf erga jechuun lamman kee haala salphaadhaan gargar baataa jechuudha. Ati kormee wayitiin giifti. Maal ta'e tan hanga yoonaatti dagaddan garuu? Milkiin erguma dhalate hamma reefuu hojii bu'aa qabu hojjete. Ani kanan jedhu hireen akka laaqanaaf manatti si affeerte giiftiin beektu naan jettee turte miti? Eeyyee. Isa boshee nuu beekti. Dhugaamu? Eenyutu sitti hime? Hireen natti hime. Dhugaamu? Eeyyee. Akkanatti fakkaatutti giiftiin waa'ee keetiif hiree arrabsuun ooltu. Hireen immoo amma wal arrabsaa deeman xiiqii keessa galtee itti himte. Hireen rakkoo qabdi bara. Yeroo tokko tokko bakka isheen itti miira ishee to'achuu hin dandeenyetu jira. Amma wanti guddaan isa miti. Wanta isheen nutti himte irraa ka'uudhaan eenyu akka sirreebsiste baruu dandeenya. Dhugumatti taatee ta'e wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Dhibbaan dhibbatti murteessuu baannus wantoonni gara sanatti nu geessan jiru. Si dhukkubaayi.
Dhibbaan takkaatee amantuuf giiftiin dhuftee aanatu si reebsisee siin jechuu qabdi. Moo yeroo isheen Saamsoonitti himtu viidiyoo waraabame ilaaluu barbaaddi? Ragaawwan akka kanaa yoo jiraatanidha bara lapheen kee quufuu kan danda'u. Dhimma mataa keetiiti yoo barbaadde boolla dhaqi. Giiftii akkam bultis barbaadeen ture. Ifam amma yeroo hin qabu yeroo biraa. Daqiiqaa muraasaaf ture. Yeroo keessa fudhachuun barbaada. Yeroo hin qabu siin jedhee bara. Daqiiqaa dhiisiitii sekoondiitti dhaabbadhee si haasofsiisuun qabu. Ifam. Yeroon callisee ilaalu waan ittiin hiree gadoo baatu yookiin ittiin miidhuudhaaf yaadda wayii waan harkaa qabu. Yookaan immoo gammee harka kee keessa galfachuudhaaf ragaa wayii waan harka kee irraa qabu fakkaatan miira kee. Hiree maaliif na lobaadha? Gammees ta'u immoo maaliif harka koo keessa galchuu barbaadu? Callistee waan hin beekne hundeessine. Giiftii waa'ee kee waan baay'een beeka. Beekuu qofa otoo hin taane akka waan barbaaddu argattuuf si gargaaruu nan danda'a. Kana booda hamaas ta'e gaarii osoo callifnee walitti dubbachuu baanne baay'ee gaariidha. Callistee waan hin beekne hundeessine. Waan hundumaatiif amma deemuu qaba. Sagaleen kee haaraa natti hin taane jettee na gaafattee beekta miti? Tarii wallatti fakkaateeti ta'a. Miti na beekta. Yeroo baay'ee bilbilaa wajjin haasofneera. Maallaqa hanga sana eenyu si ergaa ture sitti fakkaata?